Ashama harka fuudhee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya Waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jechaan nagaa kiyya qaba isinis akka nagaa qabdan abdii Rabbiirraa qaba. Rabbiin kan hidhame nuuf haa hiiku kan dhukkubsate Rabbiin haa maaru Rabbiin ifatti nu haa baasu. Rakkina keessa jirru kana keessa Rabbiin gahee nuun jedhee to'ii ifa isaa nuuf haa fidu isiniin jechuu barbaada. Waa xiqqoo dubbachuu barbaada. Yaani yoo ziman jedhee waan biraa hojjedhe yookaan waan biraa haasa'uu jette keessi kee yookaan sammuu keessi ne jechuudha si'aatii kana. Viidiyoo wayii tokko kaleen arge tokko immoo har'an argeen siniin jedha. Ijoolleen keenya Oromoos ta'e Amaaraas ta'e namoonni Itoophiyaa jedhamu hundumtu si'aatii kanatti dhumaa jira. Garuu waan goonu hin qabnu. Haga Rabbi nuuf dhagaye yoo Rabbi nuuf dhagaye yoo Rabbi jiraate yoo waan dhiyyeessaa jiraate yoo dhuguma kan bakka feete jiraatu Saawudii jiraatu Dubaayin jiraatu bakka feete jiraatu amantaa keetiif masjiida jettee beete kiristaanaaf jettee ayyaana abbaa kiyyaati jettee waa takka sumunii takka kan gargaarta yoo jiraate Rabbiin waaqni isin keerii dalagaa turtan suni ma'aatii kana keessaa sinaa baasu. Ani kana bichaan jedha waan biraa hin jedhu. Ijoolleen teenya an Saawudii jiraatanis bakka barbaadanis jiraatanii musliimas ta'e kiristaanas ta'e namoonni bakka adda addaatti keessattuu ijoolleen musliimaa masjiida adda addaa bakka garaagaraatti kan ijaaratii jiru qaama mootummaa yookaan immoo daayispooraa Ameerikaa jiranii miti. Ijoollee mana Arabaa jiru dhiiraa fi dubartii jechuudha. Garuu har'a isaanuma santu rakkatee hidhamee akka kanatti gadaamessi isaanii jechuudha tiruun isaanii ciccitee ba'aatii jira. Tokko agarreemi tokko du'e tureemi tokko du'e akkuma kana osuma dhiiga deebisuu lubbuun isaa baate agarree jirra. Mee diggaame immoo ammas immoo viidiyoo lama wayiin ijoolleen lama haa sooba jechuutti kaartoon irratti hanga deebisaatii jiru. Kaartooni wayiiti hangaafsanii sahanii adii takka yaadattanii kuni mucaan kun kanan biraati. Ana haa nyaatu qooda kee. Kuni anan biraatis immoo jira amma si'aatii booda kana kan arginu. Kun immoo anan biraati. Akkana koomsa Ingiliziidha. Guyyaan 11 magaalaa Riyaad mana al-Kharji. Guyyaa 11 la. Kaleessa jechuudha kun. Haala kanaan jiraan warqa uumaa jirra. Mee akka biyyoo jennee dubbanne garaan ulaaftan akkuma itti isin nu sossootan kan waa'uma jennee dubbannu wallaalle. Nu dhibe dubbiin nu dhibe waa'uma jennu wallaalle. Arkitanii tuma akkanumatti deetu utatanii tuma callisanii moo waan dandeessan socho'aa jirtan meeqa addunyaarra jirtan dhiiguma kana arka waan amma deemamaa jiru wanni kuni yoo Rabbi isin uume sodaatan nuti ilmaan amma deemamaa jiru wanni kuni yoo Rabbi isin uume sodaatan nuti haala kanaan jiru. Hawaasa biyyaa jiru malee. Abbootii keenya mootummaa dubbachuun itti rafee nuudhaa jira beeyna nuti. Rabbi isinuume sodaadhaadha waan kana harka addunyaadhaaf dabarsa. Mana al-Kharji Riyaad Saudi Arabiyaa har'a guyyaa taariika guyyaa 11 wanna kun isin waraabaa jiru liibii ammaan tala. Rabbi isinuume sodaadhaan wayya abbootiin teenya wayya hiriira baha mootummaa waan isin godhun qabu ilmaan keenya nu bulchaa jira abbootiin teenya hiriira baha. Rabbi isinuume sodaadhaan hangalaachuu waan hin jiru. Kapan itu tu bocor di roda tu pada. Hedduu takkaani bashitaa seenatii jiru hin beeku malee kan hidhamaa kan nyaatarra kan hidhaarra isaan baddalaatii jiru dhibee amma seenee kan amma ijoollee sadii viidiyoo ijoollee sadii argeera.
فيديو توكيتش كوني جولي أماراتي angara gadaan andura sinit agarsiisuun ijoollee amaaraati yaani amaari faan dubbatan jechuudha ijoollee keenyas ta'een beeku garuu mucaan biraati kunis immoo mucaa dargaggeessaan biraati kunillee ishii maal goona yaa jamaa akkam ani waanuma goonu na dhibaati jira bar oggaa ol deebistu bar nyaata midhaanuma nyaatte bishaanuma nyaatte dhuddee gadi buustu kana gaafa garaan keessii fudhachuu dee ol baastu haga kamsi rakkisa dhiiga dhiisneeto ijoolleen tun lamaanis akkasumatti duutee jechuudha kanarraa boru keessa yaa rabbii keenya dhaqqabe rabbii isaan haa dhaqqabu ani uumaa waan godhuuf hin qabu waan goonuuf illee hin qabnu uummanni illee iyyaa jira warri humna qabu warri dandeettii qabu warri waan kana furuu danda'u gurra cufatanii jiran rabbiin gurra isaanitti haa cufu rabbiin karra isaanitti haa cufu waan hiyyeessaa lafan godhin ijoolleen tu waanuma nuti hin hojjetin hin jiru maa xiqqaan ta'in jechuudha maa xiqqaan ta'in maa guddaan ta'in wanni nu hin hojjetin hin jiru nama takka soo gargaarte bar keerii hojjettee jirta nama tokko waan tokko goote keerii hojjettee jirta dhugaa rabbi hin gatin dhugaa hiyyeessaa rabbi hin gatin kan nu salphise kan ammoo rabbiin kan dhumtees dhumtee kan hafte immoo rabbiin nagaan isaan haa baasu garuu wanni miidhatee jiru dhibee amma seenii kan rabbiin sabala isaa bira haa gahu homaa waan goonuuf hin qabu kanaafi sagalee keessan duubatti hin jedhina akkana godhaa jiraniin baasin akkana godhaa jiran jedhanii wakabaatii jiran dhiisa waa'een baasi isin sagalee keessan goonguma duubatti hin jedhina haga isaan waan baanitti garaan keessan sirrafee hin bulin rabbiin akka isaan dhiiga gaddeebisan kan nyaatanii isaanis feessin isaanifis rafan bichee taana qucittoo taana rabbi qoree isaan jala haa kaa'u gubanne isaan haa gubu rabbi haga gadaamen nama ciccitee ba'u kan rabbiin gadaamessa isaanii haa cicciru waa hunda harkaa qaba adagaallee harkaa qaba waa hunda harkaa qaba rabbiin waan malee isaanitti haafidu osoo beekanuu fixaa jiran osoo argaatuu fixaa jiran waan guyyaa takkatti furmaata itti godhan harka isaanii jira waa hundi waan ta'eef harka isaanii jirraami waa hunda hojjechuu harka isaaniitu danda'ami ani kana bichaan jedha kana hundi keessanu sagalee teessan adda hin cirina hojiin keessan kanarratti haa ta'u rabbii keessan kadhadha rabbii keessanitti boo ani rabbumatti boo malee isinitti hin boo dhugaa yooma viidiyoo kana isinitti fuudhu wanni garaan tole naachuu dida malee ani rabbiitti boo rabbirra yaa turtu yaa bultu malee guyyaa tokko keeriin dhabnu jechuudha kanaafi hundi keessanu duubatti hin jedhina muslima ta'e kiristaana ta'e waan feete ta'e rabbii kee kadhadha ani waan biraa waan jedhu qabu rabbii keessan kadhadha amma ijoollee sadi ankuuni hambaye kan bilbila argatanii bahee kan ijoollee sadi argee jiraan jetiyye tanaan jechuudha kan bilbila hin qabne iddoon bilbila hin qabne iddoon sagaleen isaanii gadi bahuu hin dandeenye meeqatu jira mubaarak musammaa sun ijoollee shamarranii sagaleen isaanii irratti dawwala maal akka jedhan hundi keessanuu dhageechanii jirtan kanaafi dhiirri hanaga kana rakkate shamarranoo maal taati dubartoonni maal taati mee isinitti haa dhaga'amu mee isinaa dhukkubu namumtuu waan kana sakandii takkaaf sammuu keessa ofirraa haqxee tooyi firii taatee jiraattu rabbiin karrasiin banin hundumti keessanuu xiqqaa guddaa beekaa wallaalaa osoo hin jedhin dhukkuba isinitti haa ta'u waa'een ijoollee kanaa ani waan isiniin jedhuun qabu kan nagaa han jirtanii rabbiin nagaa isiniifaaf itti fufsiisu haga dhumaatitti ijoollee teenya kan rakkachaa jiran kan dhibeef gadadoo keessa jiran rabbiin kana keessa isaan haa baasu ifatti isaan haa baasu isiniin jedha naaf galatoomaa sagaleetoo sheer naaf godha anaafi miti ummata kiyyaaf iyyuu jira ummata kiyyaaf imimmaan koo buusuu jira ummata kiyyaaf cinqamaa jira sheer naaf godha hundumti keessan yoo isin dubbachuu dadhabdani hani haga dhumaatitti haga dandeetti kooti waan natti mul'atu waan na dhukkubse duubatti hin jedhun isiniin jedha baay'ee turtii gaarii